Samaniyaan dirraa jannatatu yesuustu jannata galchaa. Dafiga yesuustu jannata galchaa jennaanin iyyuu ortodoksii ta'ee jette. Macaafarraa bakka Yesuus Kiristoos jannata galcha. Yesuus jechoo waaqa jechoo. Bakka Yesuus jannata galcha kan jette. Waaqa jechoo. Yesuus jannata galcha kan jette natti misiin jedhe maal taate mucaa? Macaafarra yoo jira. Waaqa. Yesuus ani waaqa jedheera macaafarratti. Eenyu jedhe? Ani waaqa jedheera Yesuus. Waaqa jechoo isa jechoo eenyu? Natti agarsiisa jira. Natti agarsiisi. Lafa Yesuus ani waaqa jedhe natti agarsiisi. Dafika. Lakki dafaan jiru. In sobde kan nan sobe jedhi nan sobe jedhi ka. Maanti sobe jedhuufi dhugaa. Sobde ka Yesuus Kiristoos ani waaqa jenne. Annama jedhe malee Yesuus annama jedhe malee Yesuus ani waaqa jenne kan sobde. Annama hin jenne abba ana jechoo abbaa koo jedheemi ana jechoo isa jechoon abbaa. Abba jechoo isa sadiinuu hafuura tokko ka hojjetan foon waan aadan balleessee hawwaani wanna seexanni isii dogongorsee fi foo uffatee dhufe hin sobne si dhugaa qaaqaara ani sobe bakka Yesuus hin jenne akkas jedheera waa takkan beektu ati waa takkan beektu isitu beeka bakka an beekee itti amane garuu waaqa sadiitti amantaa ati waan sadii miti tokko Essa sadi ta'e tokko. Akkamiin tokko ta'e jedhi na gaafadhu. Wish waaqni tokko sakami. Waanni tokko jechuun. Baay'ee akkamiin tokko ta'e maanni tokko akkamiin tokko ta'e dhamee gaafatama. Tokko akkamiin tokko ta'e dhamee gaafatama. Sololeya na dhaggeeffadhu mee lakkoofsa sanii miti. Solo waan jedhe wangeela keessaa nama Yesuus Kiristoos caalu yoon sii kenne hin waaqessita. Namni Yesuus Kiristoos caalu hin jiru. Sii kanna yaa sooletenya anaa sii kannaan jedhe nama Yesuus caalu ka Yesuus caalu yoo argatte yoo ka Yesuus caalu waluma hundaan soba ka hin jiru waluma hundaan dhiisiiti naa kanni dhiira taatu naan jechuu qabdaa bar naa kan anama quraana keessa nama Allah kee caaluun quraana keetirraa Allah caaluun sii kannate ka caalu san naa kanninan saniin waaqeessa Allah akkasin dhiisee gus ati nama Yesuus caalu yoon sii kanne wangeela keetirraarra maal goota hin waaqeessitamoo hin didda Namni Yesuus caalu eenyu dhame? Hin jira. Sii kannu? Mee eenyu naa kenna? Wangeela biraan qabdu meete? Hin beeku. Waaqayyo nama Yesuus caalu hin beeku. Hin dhageenyes hin beekus. Akkas Malkisaadiq dhageesse? Malkisaadiq taada Waaqayyoon caala? Hin caala yaa? Maal hin caalame? Wanni caaluummoo? Abbaan qabu, haadhaan qabu, hidda dhalootaa qabu, hinduu baraan jiraata. Mee iddoo kamitti akkas jedha? Okay, goobas akkana soolo. Akkas. Bakka amma kuma quraana reefu akkuma abbaa Ibroota boqonnaa torba lakkoofsa sadiiraan sii kanna. Ibroota barreeffadhu. Boon kijibdeetti barreeffadhu jedhe. Kuno si bas abdi bas ya dubbistu iya kuno. Akkuma quraana reefu akka reefu quraana goota. Maali waan jala seente aboo wambari yaran seene mucaanutti hin duuta. Aboo harkaan hojjetaa darabinti asirti. Maadaamin sirukottee osoo asirraa wangeela Yesuus jettuu sin ajjeesen. Okay, amma dubbisi nama hirriba jiru akkana gootaati. Okay, dubbisi kottu. Solo. Lilleetis nu obsiishi. Okay, amma dubbisi kuno. Okay, waan tokkof. Milik teessan. Maal rukutiin wangeelummaa isii rukutee otana waan xarabeessaa jala isii buusee wangeelini. Ramme akkana nu godhatu ijoolleen akkam taana ramme. Numa leenjitan garuu bireen shaadaa. Rabbi rahmata isee haa godhu. Afaan jiraa barbaade. Walitti ooltee. Quraanaa sakkeetti kijibsu ijoollee quraanaan qadeetti aliifiin beekee jettu islaamaan tureetti dhuftee amata diinta 18ffaa
واحد Hin beekan. Maal gooti islaamaan ture jechuun beekti quraan akka godhanni beektaa sin baana akka itti katabatan qul bakka joosanii qaa'uulaa godhatanii katabatan qul walla kanarra deddeebianii gara ijoollee mucaa haffazan kana achi waraqaarraa dubbisan jiran as baaftee amma gumbaaseef hin dubbisanii bar hin didan waan sammurraan qabate namni sirba tokko amaariffaa ingiliffaa namni keenya numan jiru yeroo deddeebi'ee dhaggeeffate. Wanuma jedha hin beeku hiikkoosaa amaariffaas hin beeku nama dhaggeeffataa bar fiqirii kana. So akkasi challenge akkasi goonuti salaata faa salaati mee akkamiin salaatanii harkeessa jechuun islaama keessaan ture taphan imaama gandaan beeytu masjida maqaan beeytu namarra qaraateen beeytu aliif baataan beeytu. So akkanatti gurguddaa akkana nu gooti wanti dhufte gurguddaa isaaniis akkana fixeetiin ture jedhanii bar bakka garee taa'ee maqaa quraana fixeetiin islaama waa takka dhabee Muhammad akkana godheetiin dhufee jaabar baxabbaxee dhugee juusa godhee. Dirama waldan dalagu asitti nuti huccuu namarraa baafnee huccuu tokko jaamee gaafatamaa jee munziir yaa gaafii. Eka akka gaafii ajaa'ibaati. Ajaa'ibaati. Tokko sin jedhan sadii akka ta'e siifna sin jedhan duba. Okay. Mata irreega. Pheenxeen je yoo pheenxee bira dheeytan dukkaana pheenxee yoo dheeytan yoo sukkarri kiiloon takka gartee kiiloon takka yoo wanuma qalamni kun birrii takka sin jedhan. Ati dukkaana keenya yoo gurgurattu pheenxeedhatti birrii sadii irraa fuudhi sadii walitti akka ka'a. Akkasi qalama kanniif hin jedhan irra tokkoon asiin dura. Eeka isaan akkasi amanan. Sadii takka isaan biratti jaha lama jechuu akkana deema lakkoofsa isaanii duwwaarraan ka'u. Hin deemu dalagoo akkanatti. So anyway alhamdulillah eenyu Lilli birraa? Ililli birraa. Gaafa ijoollummaa tana ililli biraa jedhamu sirba kana yaa akhi rabbi rahmatu naa godhu. Rammee kanas rabbi irraa haa qabu obbo. Sillee gara garee tana si haa dabalu. Wallaahi. Utuu cafeeyne dibbee cafeeyne gitaara dhooyne dhugaan siima wallaahi ililli biraa yaa marree biraa jechaa turre bar. Nama jedhu dhiisnee bar. Waa hunda dhiifne keessaa waan gitaaraa fi wanti waan iyyaaluma qofa nama gooti waan takka taqwaa siin dabaltu. Lalu masih marseta, akan umar bar, Quran Allah al-Bakati bashan nus gutu lah, kita orang wan berat deh besi.